Akabiraan qabnu kan ittiin waamamnu guyyaa Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Kabajamootaa fi jaallatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoos isiniin kan jaallatu, obboliin koo luboonni, obboloonni koo daaqonoonni, barsiisonni wangeelaa, beektonni mana amantaa, tajaajiltoonni hundumti keessan biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya ala kutaa biyyoota garaa garaatti kan argamtan maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii guyyaa har'aa eebbisee, guyyaa har'aa qulqulleessee, fedha isaatiin, arjummaa isaatiin, jaalala isaatiin kan nu qaqqabsiise, akka badii keenyaa, akka gochaa keenyaa, akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin ta'in, arjummaa isaatiin, gaarummaa isaatiin badii keenya hundumaa akka gonnaba darbee sanaa duuba keenyatti dhiisee, yeroo qabnu irratti sa'a kana dabalee guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise, Waaqni keenya, fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos galanni, ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaa isaa yeroo waamnu maqaan haadha isaa kan hin dagatamne haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam, ergamoonni isaa, qulqulloonni isaa, wareegamtoonni isaa akkuma aangoo fi aaboo isaaniitti maqaan isaanii kan galatamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ijoolleen Keenaa Waaqayyootii Faruu qulqullicha Daawit boqonnaa 127 lakkoofsa 3 irratti akkana jedha. Kunoo ijoolleen Keenaa Waaqayyooti, firiin garaas gatii isaaniitii jedha. Firiin garaas gatii isaaniiti jechuudhaan qulqullichi Daawit Faruu isaa boqonnaa 27 lakkoofsa 3 gubbaa irratti ni dubbata. Akkuma beekamu ijoolleen Keenaa Waaqayyootii jedha. Maal jechuu isaati laata? Namni kamiyyuu yoo Waaqayyo namaa kenne malee, yoo Waaqayyo namaa laate malee, yoo Waaqayyo daa'imaatiin nama eebbise malee daa'ima argachuu hin danda'u. Namni qabeenya waan qabuuf, namni beekumsa waan qabuuf, namni ogummaa waan qabuuf, namni ogummaa garaa garaa waan qabuudhaaf daa'ima argachuu hin danda'u. Daa'imaan kan nama eebbisu, daa'ima sana eebbisee kan namaa kennu Waaqayyo qofaadha. Isa kanaaf kunoo daa'imman Keenaa Waaqayyootii jedha. Kennaa nama kamiyyuu osoo hin ta'in daa'ima kan namaa kennu, kan nama eebbisu, daa'imaan kan nama eebbisu Waaqayyo qofaadha. Isa kanaaf qulqullichi Daawit daa'imti kennaadha. Namoonni fedha Waaqayyoo ta'uudhaan gara gaa'ilaatti erga dhufaniin booda gaa'ila keessatti kan isaan argatan firii garaa isaaniiti. Kennaa Waaqayyoodha. Daa'ima kan namaa laatu Waaqayyoodha. Akkuma beekamu kanarratti shakki tokkollee hin qabnu. Daa'ima haa turuuti jireenya biyya lafaa irratti jiraatamu kamiin illee kan namaa kennu Waaqayyo qofaadha. Namni kamillee, eenyumtillee nuti beektota ogummaa qabnaa, waa gochuu dandeenya jedhanii warreen haasa'an hedduun jiraachuu danda'u. Kana gochuu dandeenya, kana raawwachuu dandeenya, aangoo qabnaa, beekumsa qabnaa jedhanii warreen haasa'an yaada kana raawwachuu hin danda'ani. Waaqayyo qofaadha. Ijoolleen Keenaa Waaqayyootii jedha. Namoonni baay'een gaa'ila keessatti kennaa isaan argatan daa'imadha. Daa'imti kun immoo yoo maal ta'e, yoo maal ta'e
daa'imti eebbifamaan yookiin immoo daa'imti eebbifamuun argamuu dandeessi kan jedhus immoo kana faana bal'isnee ilaaluun barbaachisaadha. Haa ta'u malee mata dureen keenya yaada kana yookiin immoo dubbii kana akka waliin laalluuf miti. Dhimma kana irratti namoonni ergaa hunda dura wanti hundumtuyyuu yeroo qabaa jedha qulqullichi Makbab boqonnaa 1:3 gubbaa irratti dhalachuudhaaf, dhashuudhaaf, jiraachuudhaaf, hojjechuudhaaf, daldaaluudhaaf, waan hunduma tajaajiluudhaaf wanti hundumtuu yeroo qaba. Gaafa akkana jennu wantoonni raawwannu hundi isaayyuu karoora Waaqayyoo qofaan kan raawwatamudha. Ogummaa Waaqayyoon qofa kan raawwatamudha. Kennaa kana argachuudhaaf bu'aa ba'ii keessa darbanii as ga'uun dirqama ta'a. Bu'aa ba'ii kana erga dabarreetiin booda immoo kennaa Waaqayyoo kana kan ta'e namoonni dhabuu danda'u. Hunda dursa daa'ima argachuudhaaf gaa'ila uummachuudha. Hunda dursa daa'ima argachuudhaaf heerumuudhaaf fuudhuudha. Kun ifadha. As keessatti garuu qormaanni tokko tokko nama quunnamuu danda'a. Rakkoon tokko tokko nama quunnamuu danda'a. Gaa'ila ofii keessatti daa'ima dhabuu jechuun eebba dhabuudha. Gaa'ila ofii keessatti daa'ima dhabuu jechuun suga Waaqayyoo dhabuu jechaadha. Namoonni baay'een qabeenyaan, ogummaadhaan, beekumsaatiin iddoo guddaa ga'anii waa hedduu raawwachuu danda'an, beekumsas, ogummaas, barumsas qaban baay'een isaanii ni jiru. Daa'ima garuu kan hin qabne ni jiru. Jireenyi daa'ima hin qabne immoo tasgabbii nama dhowwuu danda'a. Nama qoruu danda'a. Abbaa warraaf haadha warraa gidduutti wal dhabdee uumuu danda'a. Haa ta'u malee warri Waaqayyoon isaan eebbise, warri Waaqayyoon isaan gargaare, warri Waaqayyoon daa'imaan isaan eebbise kun daa'ima gaafa argatan bu'aa ba'ii hedduu keessa darbanii firee garaa isaanii kennaa Waaqayyoo isaaniif laatame kana ni argatu. Haa ta'u malee yaada kana guyyaa har'aa kana laaluun kan nu barbaachiseef maaliifii kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Innis namni tokko gara jalqabaatiif gaa'ilatti galuudhaaf sadarkaa 3 darbee gara gaa'ilaatti dhufa. Inni jalqabaan wal qorachuu yookiin immoo wal sakatta'uudha. Ana faana nama akkamiitti itti fufuu danda'a? Ana faana deemuu kan danda'u nama akkamiiti? Amantaadhaanis waanum kamiiniyyuu nama akkamiin na faana deemuu danda'a kan jedhu beekanii, wal qoratanii, wal to'atanii, wal hubatanii gara gaa'ilaatti ni galu. Sanaatiin booda sadarkaa 3 kana wal qorachuu, wal kaadhimachuu fi wal fuudhuu kan jedhu isa dhumaadha. Kana keessa darbanii dhumarratti isaan argatan jaalala isaaniitiif, gaa'ila isaaniitiif, jaalalli sun gidduu isaaniitti akka dabaluudhaaf ija isaaniin argu. Kana namni gochuu hin danda'u. Kana beekumsi gochuu hin danda'u. Kana ogummaa namaa gochuu hin danda'u. Kun ogummaa fi beekumsa Waaqayyoo qofaadha. Ogummaa fi beekumsa Waaqayyoo qofaadha. Asirratti guyyaa har'aa kana faana qabannee nam tokko gaa'ila argata, gara gaa'ilaatti dhufa, erga gaa'ilaan eebbifameetiin booda daa'ima ni argata. Gaa'ila keessatti dhabuun jira isiniin jedheera. Masiinummaan jira isiniin jedheen jira. Asirratti namoonni baay'een sababa kanaan gaa'ila isaanii hiikan jiru. Masiinummaadhaan, abdummaadhaan, qabeenya dhabuudhaan, jireenyi isaanii tasgabbii dhabuudhaan namoonni baay'een gaa'ila isaanii jigsan jiraachuu danda'a. Isa kana gaa'illi akkamitti jiguu danda'a kan jedhu guyyaa biraa laaluu dandeenya. Gaa'ila keessatti garuu amma waa'ee daa'ima argachuuti, waa'ee ijoollee argachuuti, waa'ee kennaa Waaqayyoo haasa'aa jirra waan ta'eedhaaf. Namni tokko erga gaa'ilatti dhufee daa'ima argateetiin booda ijoollee lakkuu jedhaman. Akkuma ijoollee Ribqaan garaa tokkotti yeroo tokko ijoollee 2 ulfooftee jedha. Yeroo tokko ijoollee 2 ulfooftee jedha. Haa ta'u malee garuu ijoolleen Ribqaa garaa haadha isaanii keessa taa'anii walii galuu otoo danda'anii kan isaan baatu, kan isaan hin dadhabne haati isaanii otoo jiraattu
Isaan garuu garaa keessatti wal dadhabanii jedha. Garaa keessatti wal dadhabanii wal dhiibu ture jedha. Haa ta'u malee akka seera mana amantaa keenyaatti gara gaaffii isa ka'etti gaafa dhufnu hunda dursa miseensa yuutuubii keenya Wangeel Tuubii warreen hin taane miseensa ta'uudhaan sabiskiraayibii, sheerii, laayikii gochuudhaan sagantaa keenya barnoota wangeelaa gaaffiiwwan shakkitoonni kaasan barsiisa mana amantaa keenya hundumaa argachuudhaaf gara kan dhuftanii gara miseensa yuutuubii keenya akka taatan kabajaan isin gaafachaa guyyaa har'aa kana namoonni baay'een kan itti rakkatanii fi kan gaaffii kaasan gaaffii guddaa tokko qabannee dhufnee jirra. Barnoota kana keessatti chaanaalii kana irratti gaaffii shakkitootaaf deebii warreen immoo waa'ee amantaa isaanii baruu barbaadaniif akka barataniidhaaf tattaaffii guddaa kan itti goonudha. Hundumti keenya wal qabanne akkuma qooqa biraa amantaa keenyaan wal cimsuun, wal gorsuun, wal jajjabeessuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee erga gaa'elli hundeeffameen booda erga gaa'elli tokko hundeeffameen booda namni tokko yookiin immoo dubartiin tokko ijoollee lama yookiin immoo ijoollee lakkuu tokko ulfooftee da'uu dandeessi. Kun kennaa Waaqayyoodha. Kun eebba Waaqayyoodha. Waaqayyoon lama gaafa laatu tokko maaf naaf hin laanne hin jennu. Isaa olis kennuu danda'a. Kun kennaa Waaqayyooti. Daa'imti kennaa Waaqayyooti jedha. Hunda dura keetti wanti nuti baruu qabnu gaa'ela keessatti kan nu jiraachisu eenyudha? Kan nu eebbisu eenyudha? Hunduma kan nuuf kennu eenyudha kan jedhu baruun beekuun barbaachisaadha. Waaqayyoodha. Tokko isaa kennu lama, dhiira isaa kennu dubaraa wanta nuti goonu tokkollee hin jiru. Fudhachuu qofaadha. Kennaa Waaqayyoo dhabiinsas yoo ta'e, kennaa Waaqayyoo argachuus yoo ta'e, kennaa Waaqayyoo eebbas yoo ta'e, kennaa Waaqayyoo waan kamillee yoo ta'e fudhachuudha malee mormuun kun naaf hin ta'u, kana fudhachuu hin malu, kun anaaf hin ta'u jennee mormine duubatti deebi'uun hin danda'u. Deemi kan jedhe ni oofa, koottu kan jedhe ni waama, hoodhu kan jedhe ni laataa fi fidi kan jedhe harkaatii fuudha. Gaaffiin namoonni baay'een kiristaanonni baay'ee kaasan manni amantaa keenya barsiistu dubartiin tokko ulfooftee ijoollee lakkuu lama yoo deesse lachan isaaniiyyuu dhiira lachan isaaniiyyuu dubara yoo ta'an akka seera mana amantaa keenyaatti akkamitti cuuphamuu danda'u kan jedhu gaaffiin guddaan karaa keessaa nu gaafatamanii jira. Wanti gama sana jira asin hin ga'u jedhamee nu bira ga'uu danda'a. Guyyaa tokko rakkoo kana keessa gallee dhiphachuurra harruma beeknee seenuun barbaachisaadha. Ijoollee lakkuudhaa ta'anii dhalatan saalli isaanii yookiin immoo dhiiraaf dubara ta'anii dhalatanii fi dubaraaf dubara dhiiraaf dhiira ta'anii dhalatan akkamitti mana amantaa geessine cuubsisuu dandeenyaa kan jedhudha. Dubara yoo ta'e dubartiin tokko hanga guyyaa 80tti daa'imti ishee akka hin cuuphamne, dhiirri tokko yoo dhalate amma guyyaa 40tti akka hin cuuphamne seera mana amantaa keenyaati. Kun seeradha waan ta'eedhaaf seera mana amantaa keenya barree tole jennee fudhannee ittiin deddeebi'uun barbaachisaadha. Amma inni guddaan kaayyoon guyyaa har'aa kana barnoota keenyaa warra waliin fakkaanne saalaan dhiiraaf dubara ta'anii dhalatan akkam goone gara mana amantaatti geessinee cuupnaa kan jedhu gaaffiin yeroo baay'ee ni ka'a. Namoonni darban dhiiraaf dubara argatan akkamitti gara mana amantaa geessanii cuuphuu danda'u kan jedhus gaaffiin ka'e ni jira jechaadha. Isa kanaaf akka seera mana amantaatti hunda dursa daa'imti tokko dubartiin tokko dhiira yoo deesse gaafa guyyaa 7 yookiin immoo subaa'een tokko erga xumurameen booda luboonni naannoo isaatti argaman gara ishee dhaqanii kadhannaa godhanii fi ishee ni cuuphu. Guyyaa kana daa'imti dhalatte kun amma guyyaa 40tti dubara dhiira yoo taate, amma guyyaa 80tti dubara yoo taate hin cuuphaman. Haati qofaan ni cuuphamti, kadhannaan godhamee fi manni sun ni raccaama. Asirratti namoonni tokko tokko immoo mana deessuu geenyee jirra nu raccaa jedhanii kara mana amantaa yeroo dhufan tsabala qabatanii gaafa dhufan ni agarraa. Kun gaariidha.
kun baay'isee nama gammachiisa. Haa ta'u malee namni mana deessuu seene tokko dubartiin kun waan harfoofteef dubartiin kun yookiin immoo abaarsi waan isheerra ga'eef miti kan namoonni cuuphaman. Keessumaa immoo dubartiin mana yaalaatti yoo deessee namoonni dhaqanii gaafatan erga isheen mana yaalaa geessee deebiteen booda dhaqanii yoo gaafatan warri ishee harka fuudhan warri ishee gaafatan xuraawuu hin danda'an yookiin immoo abaarsa ofirraa hin qaban. Akkuma beekamu garaagartummaa ni qaba. Dubartiin manatti deesse sun nii fi dubartiin mana yaalaatti deesse garaagarummaa guddaa qabdi. Inni biraan namni tokko dubartiin tokko dhiira yoo deesse gaafa guyyaa torbaffaa ni xammaqatti ni cuuphamti kadhannaan ni ta'aaf. Dubara yoo ta'e immoo guyyaa 14 teessee luboonni dhaqaniitu mana sana xammaquu jechaadha yookiin immoo mana sana ishees cuuphanii mana sanas kadhannaa taasisu. Kun seeruma mana amantaa keenyaati. Baramuu kan qabu dubarri yoo dhalatte guyyaa 14tti dhiirri yoo dhalatte guyyaa 7tti racca'amu. Egaa dubartiin kun akkuma beekamu akka seera uumamaatti dhangala'aan qaama ishee keessaa bahu ni jira. Dhangala'aan kun abaarsa yookiin immoo cubbuu miti. Xurii yookiin immoo qaama keessaa qulqullaa'ee wanti ba'uu qabu. Da'umsaan wal qabate dhiigonni hin barbaachisne dhiigonni ibsuu danda'an gara alaatti yeroo isaan bahanidha. Kanaaf dubartii deesse tokko warreen dhaqanii gaafatan dhuguma harfaa'uu danda'u kan jirudha. Hunda dursa yoo cuuphatan mana deessuu seeneeraa abaarsa miti garuu keessi koo shakkii qaba. Anis gara mana Waaqayyootti gaafan dhufu dubartiin kun cuuphamuu dhiisuu dandeessi. Wanta hin cuuphamneedhaas anis cuuphamuu qabaa gaafa jedhan tole baga dhuftee cuuphaan sin barbaachisu jennee ofirraati gaggeessuurra warra mana deessuu seenan kana cuuphnee keessaanii akka gammaduuf kadhannaa goonee fi gaggeessuun barbaachisaadha. Garuu dubartiin deesse kun abaarsa ofirraa hin qabdu yookiin immoo cubbuu ofirraa hin qabdu. Waaqayyootu kennaa isheedhaa kenne. Kanaafidha ijoolleen kennaa Waaqayyooti. Firiin garaa isaaniis immoo eebbifamaa akka ta'e gooftaan keenya qulqullicha Daawit irra bule isa kana nu barsiisee jira. Amma galmi keenya ka'umsi keenya guyyaa har'aa kana wanti qabannee dhaqnu yaada kana kan kaasneef dhiirri yoo dhalate gaafa guyyaa 40 cuuphamuu qaba. Dubartiin yoo dhalatte gaafa guyyaa 80 mucummaa sillaasee fudhatamuu qaba. Kun irra darbee dhiira 30 dubartii 60 yookiin 70 gochuu hin dandeenyu. Seera mana amantaa keenyaati. Seeronni mana amantaa qaban sadan qannoona doogimaa fi tuufitii kan jennu walharkaa fuudhinsaa doogimaa fi qannoona kan jennu kun har'as mana amantaa kana keenya keessatti ni hojjeta. Yeroo baay'ee yeroo dhiyoo as namoonni baay'een kun rakkoo hin qabu callisamee akkana raawwatama malee barbaachisaa miti kan jedhan jiru. Waan barbaachisaa ta'e barbaachisaadha. Wanta immoo barbaachisaa hin taane barbaachisaa miti jennee dubbachuudha. Garuu akka seera mana amantaa keenyaatti ittiin buluudhaaf seeronni abbooliin keenya nuu tuman seeronni mana amantaa keenya nuuf laatte eeguun ittiin buluun ittiin deddeebi'uun dirqama hunda keenyaati. Isa kanarratti wanti qabannee dhaqnu inni guddaan dubartiin tokko yoo lakkuu dhiiraaf dubara deesse akkam gooteetu daa'imti dhiiraa sun gaafa guyyaa 40 mucummaa sillaasee argachuu qabaadha. Daa'imti dubaraa sun immoo gaafa 80 mucummaa sillaasee argachuu qabdi. Akkuma beekamu haati tokko ijoollee lama akka deessu yeroo tokkotti garaa ishiitti baattee akkuma Ribqaa akka isheen deessu fedha keenya miti. Fedha Waaqayyo yoo ta'e garuu kennaa Waaqayyo waan ta'eedhaaf fudhachuun dirqama keenya waan ta'uudhaaf akkam gooneetu cuuphuu dandeenyaa kan jedhudha. Kana beekuun barbaachisaadha. Daa'imti tokko gara mana amantaa geeffamte guyyaan ishee dhiirri 40 dubarri 80tti gaafa cuuphamtu maal ta'uu qaba? Haati waliin deemte mana Waaqayyoo keessa seentee kadhannaan ta'ee fi kiristinnaa yookiin immoo kiristaa mucummaa sillaasee fudhattee gara keessaa seentee cuuphuu dandeessi. Haa ta'u malee dubartii dhiiraaf dubara deesse. Dubartii dhiiraaf dubara deessee akkam gooneetu mucummaa sillaasee fudhachiisuu dandeenya. Dhiirri gaafa 40 dubarri gaafa 80 kan jedhuudhaaf deebii gabaabaa namoonni gaaffii kanarratti yaada kaastanis warreen immoo yaada kanas baruu barbaadanis warreen gaaffiin akkasii kun isin bira qaqqabee
isin danqee isin rakkise yoo jiraattaniif deebii guddaa kan isinii ta'uudhaa fi dhiiraaf dubara lakkuu dhalataniidhaaf kamtu dursee cuuphamaa mucummaa sillaasee argataa kan jedhuudhaaf dhiira sanaa jechaadha. Kun gaaffii hin qabu. Dhiirri sun gaafa guyyaa 40 ni cuuphama. Gaafa guyyaa 40 ni cuuphama. Dhiirri kun gaafa cuuphamu daa'ima guyyaan isaa guyyaa dubartiin sun 80 hin geenye sana haati qabattee gara mana amantaa geessitee akka cuubsistuun eeyyamamu kun dirqama. Maal ta'uu qabaa? Gargaartu yookiin immoo hojjettu mana keessaa yookiin immoo fira aantee tilaachuudhaan haati manatti daa'ima ishee dubara guyyaa 80 hin guunne qabattee teessi. Dhiira sana immoo fira aantee yookiin immoo namoonni mucaa kana qabatanii haadha malee haati manatti hafteetu daa'ima kana qabatanii gara mana amantaa geessu jechaadha. Sanaan booda luboonni daaqonoonni akka seera mana amantaatti akka heera mana amantaatti kadhannaa taasisanii cuuphanii mucummaa sillaasee erga daa'imti kun gargaarsa hafuura qulqulluutiin argatteen booda guyyuma sana fooniif dhiiga gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos daa'imti kun fudhatteetu gara manaatti deemti. Inni biraan gaaffiin lammataa ijoollee lakkuu ta'anii dhalatan keessaa kamtu hangafaa kan jedhus gaaffii yeroo baay'ee namoonni baay'een kaasu. Dhugumatti toora yuutuubii wangeel tuubii kanaa chaanaalii kana sabiskiraayib laayikii fi sheerii gochuudhaan walii dabarsuudhaan wantoota gaaffii shakkitoonni kaatan gaaffiiwwan namoonni garaagaraa beekanis osoo hin beekinis kaasaniif deebii guddaa kan ta'u toora yuutuubii kanaa sheerii sabiskiraayibii gochuun hunduma keenya irraati ni eegama. Yaada lammataatti gaafa deebinu ijoollee guyyaa tokko yeroo tokko wal faana dhalataniidhaaf kamtu hangafa? Akka seera mana amantaa keenyaatti hangafti fi quxusuun kabajaa ni qaba waan ta'eedhaaf kamtu hangafa kamtu immoo quxusuudha kan jedhus beekuun barbaachisaadha. Ijoollee wal faana guyyaa tokko bara tokko dhalatan kamtu hangafa kamtu immoo quxusuudha kan jedhuudhaaf gaaffii ka'u irratti deebiin gabaabaan daa'ima dura dhalateetu garaa haadha isaa keessaa guyyaa tokko jalqaba kan ba'e sun hangafadhaa jedha. Hangafa ta'a. Hangafummaan kabaja akka mana amantaa keenyaatti. Akka ijoollee Yaaqoob Eesaa fi Yaaqoob hangafa ta'anii akkuma isaan dhalatan lakkuu turanii achi keessa kamtu hangafa kamtu quxusuudha kan jedhamu Yaaqoob fi Eesaa ni beekamu turanii. As keessatti dhiiras haa ta'an dubaras ta'anii ijoollee wal faana dhalataniidhaaf kamtu hangafaa kan jedhuudhaaf daa'ima dursee garaa haadha isaatii ba'ee dhiiras haa ta'u dubaras haa ta'u inni sun hangafa ta'aa jechaadha. Kana maatiin beekuun barbaachisaadha. Fakkeenyaatiif dhiira ta'anii wal faana gaafa dhalatan kamtu hangafa kamtu quxusuudha kan jedhuudhaaf daa'ima jalqaba ba'e sana milikkitatti gochuun dirqamanii ta'aa jechaadha. Walumaa galaa ijoolleen lakkuun dubara ta'anii yoo dhalatan guyyaa tokko gaafa 80 gara mana amantaa deemamanii ni cuuphamu mucummaa sillaasee argatu. Dhiira ta'anii yoo dhalatan wal faana guyyaa tokko gara mana amantaa geeffamanii cuuphamu. Tokko dhiira tokko dubara ta'anii yoo dhalatan garuu dhiira haati sun namaan ergitee akka cuuphamu mucummaa sillaasee akka fudhatu ni taasisti. Namaan ergitee jechaadha. Dubara immoo gaafa guyyaa 80 sana ofii ishee qabattee gara mana amantaa deemtee ni cuubsistii jechaadha. Walumaa gala guyyaa har'aa kana daa'ima lakkuu dhalatanii ta'anii dhalatan saala waliin fakkaanne dhiiraaf dubara yoo ta'an akkamitti cuuphamsuu dandeenya? Akkamitti cuuphamuu danda'u? Yoo wal fakkaatanii dhiiraa dubaras ta'anii wal fakkaatan dhalatan immoo guyyaa tokko cuuphamu jechuudhaan guyyaa har'aa kana ijoolleen kennaa Waaqayyoodha jechuudhaan qulqullichi Daawit akkuma dubbate guyyaa har'aa kana Faaruu 27 lakkoofsa 127 lakkoofsa 3 irratti kunoo ijoolleen kennaa Waaqayyoodha. Firiin
garaa isaanis gatii isaaniiti jedha. Firiin isaanis gatii isaaniiti jechuudhaan ta'een kun yoo ta'e namoota gaaffii kaasaniidhaaf deebii kana guyyaa har'aa deebisnee jirraa gara fuulduraatti. Kanaaf kan wal fakkaatu qabannee yuutuubii kanaatiin ni dhufnaa, nu hordofaa, nu cinaa dhaabadhaa, nu jajjabeessaa, sabiskiraayibii tokko gochuun nuun sagalee tokko nu laachuudha. Sabiskiraayibii tokko laachuun itti hin kaffallu. Qajeelummaan yoo jiraate hundumti keenya karaa toora yuutuubii kana guddisnee wal barsiisnee gaaffii ka'u hundumaa waliif deebisuu ni dandeenya. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti dubbate, iccitii isaa kan nuuf ibse waaqa abboolii keenyaaf galanni ulfinni teessoo isaa aari'ama irratti isaaf haa ta'u. Horaa bulaa daabanaa lafaaf bakka jirtanitti Waaqayyoon isin haa eegu, isin haa eebbisu, eebbifama.